dhufe amma jalqabatu gaafa jalqaban argitu maaltu sitti dhaga'ama akkam nagoota alaala marra fiiga dhufe like olu taalee sitti marame morma kee jala si dhungadhaa laayifii irra jira. Sanaan booda bakka laayifii irra jirra Jos balagees da'oo ntaa keenaafiyyuu jechuudha har'a ati maal godha? Akkamitti na yaadame laayifii cuftee gaafa baatu jireenya makee keessatti gaafa anaan na yaadattu anaan akkamitti na yaadda akkamitti na ilaalta akkamitti na yaadda anaan like samoone kanarraa jalqabisa durii isaa dheengaddaa dhiisisaa waggaa darbee biraawwan dhiisi amma irraa kaasiti no samoonuma kanarraa kaastee እንደውም አከን ስጃለዱ ሲቲ ማንጅራ አከምቲ ና ያዳ ጅርታ አኒ ገረ ፉልዱራቲ ቢያንኪያ ሃዳ ወራኪያ ሃዳ ጆሌኪያ ወሽናፍታቴ ነቲ ተውላነ ዮ እሽናፍታቴ سولا أكشين سيفتاتو بربادا غرا فولدرات لغادا ها لغادا نانسو باري بيا ها مالتو بيكا أنا نجمتشي سوفجتي أنا نتزكبي سوفجتي نانجرتوس دانديسا no sigammachiisuuf jedhee sontaane namni inkaroorsa waaqayyo garuu raawwachiisa waan ta'eef ani karoora kiyya sittime kan raawwatu immoo waaqayyoodha tole namni yaada kan guutu gooftaadha tole waaqayyoon garuu karoora kee keessatti ammam iddoo itti laattee jirta jechuun waaqayyoof ammam mana kee laphee kee jireenya kee bantee waaqayyoon keessummeessaa jirtame amantii kee irratti wanta hordofaa jirtu irratti akkam cimaadhamoo laafaadhamoo amantii irratti amman tiktokii kanarra jirutti baay'ee cimaadha jechuun danda'u si galee maaliif ennaan yogguunufuu inni kan eebbisaa inni kan abaaraa gaafa sanna abaaran immonis nan abaaraa si galee fakkeenya silaanii kadhannaarra ture nan galee mana gaafa galee mana kobanu arrabsuun mana kana ture nan laalee anis nan arrabsa durammoo waan takkas akkasi miidiyaa kanarra teessee amma tokko garaan kee qulqulluu ta'uu danda'a waaqayyo isa afaanii baastu sun taane garaa kee silaala si galee na garaan koommo akkam akka ta'e anaaf waaqayyotu beekaaso na bada Baltazaarin duutee sinaago kun argite tumamni afaan gaarii haasa'u waan yenna sawaa barreessan xalaq injera si galee na kanatu jira biyyaayyee na waaqayyoon baay'inaan jaalladha baay'inaan sodaadha garummoo miidiyaa kanarratti immoo waaqayyo jaallatu hundumaa gochaan jira yoo ta'e dhibbarraa persentiin 10 iyyuu natti guddata si galee Kottumee araakaasiiti akkas godhe keessi kee lapheen kee yaadni kee hundumtuu yaada namaa wayi jechoota namaarraa of kaasiiti wanta namni jedhu
keessa keetii baasitee garraamii kan waaqayyoon sodaatu kan waaqayyoon jaallatu namni jechoota gadheessiin jedhellee kan deebii isaanitti deebisuuf jechaadha isaanitti dubbachuuf yaaliin godhin ati baqa akkamitti siibsu akkatti siibsuun beeku baqa hunduma isaa yoo jecha isaa yoo isaan si arrabsan illee arrabsuu dhiistee ati qajeelaa ta'ii jaallataa ta'ii garraamii ta'ii yaada gaarii wayidammoo yaada mi'aa tokko namaaf haasa'ii namaaf ibsee kanarraan kana fi waan isaan sin jedhan hundumaa ati yoo gaarii gootiin isaan asirratti dubbisan ati iddootti laatini ka anamma jaalala garraamummaa qajeelummaa bichaa barbaada si waliinis namoota kaan wajjiniin illee baqa akka karaan duraa akka barbaade haasa'ee akka barbaade nama arrabsee baqa bu'aa tokko hin qabu marraan arganne እና nama jaalalaanaaf ta'e nama hin arrabsiinii deebii namatti hin deebisiinii namoota si jaallatanii si kabajanii yaada gaarii siif qaban moor akka isaaniin jaallattu akka isaaniin kabaju namoota si arrabsan immoo akka arrabsitu akka deebii hin taane itti laattu ani barbaadu ani biyyaan kee hin barbaadu ani nama arrabsu beektamni akka na arrabsaniif ani osoon isaan arrabse waan baay'ee ture arrabni kun nu dura duuti kanaaf anaaf nama qajeelaa jaalata kanaaf taatu barbaada anaaf na taata taana so I'm happy soolati viidiyoo ishee galii ilaalime maa inni viidiyoo ishee keessa maaltu jira soolaan viidiyoo koo galtee ilaalteen beektu nan beeka sichaati isaatti maal goote ilaali na jedhu viidiyoo koo isa durii faa yoo ta'edha maybe sashenena ግልጥልጥልጥልጥ ጀርቴ ስርቢቱ tokko ምናምን አርግተኒ ቁላ ያ ሰማን ነብሻን ዳኩ ደምቱ ሸነከሲት እነፈታ ዘናቹ በርባዶ ከሲዳ ቢያንዱር አመን ደውም አማ አለባበሲ በሬዳዳ ካንሽን ፈቻርቶ አማ ኮሚኒቲ ከሰን ቀነሳ ኑቲ በቃ ተኛ ሳጅራ kanafi eessa jirti warri jettan maal sinin godha biyyaan jiraadhu namatti nimi himu amantaan shi pheenxeedha ani pheenxee miti pheenxee osoo hin ta'in ani gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan hordofa pheenxeen jechaadha wayii maqaadha Beenxeetaanii kan garaa isaanirraa kan waaqayyo jaallatu kan hin goone I think nuti cubbamoleedha nama dadhabaadha garuu beenxeerraa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hordofaatu naaf jaalaanaan maal sin goote arrabsitu amma maayidha maaf arrabsitu natti maal arrafamuun qaba baay'ee ani hin jibbu maaliif Yosif jedhani ani si waliin haasa'ee si jaalladhee si waliin jiraadhee waan feeyoo jedhanii godhaniyyuu natti nagaamu natti mul'atu anaan kanaaf yoo rakkoon qabu ati hin aariin ani eenyummaa koo sirrii anaan nagaafadhu ani sittiin hima ani eenyummaa koo sittiin hima anaan nagaafadhu waa'ee koo baruu yoo barbaadde waggaa meeqa si gaafadhaa biyya namoonni natti ergaa jiru baay'ee guys tap godha na beekta miti waan na beektuuf iyyuu waan namni jedhu homaa sittiin fakkaatu mitiire anaan immoo na aarsa kan namni lafaa ka'ee gaafa nama abaaru gaafa nama arrabsuu hin danda'u ilmi dhiiraa dhugaa beekaa jedhu dhugaa beekta taana maaliif aartareeti ilmi dhiiraa dhugaa beekaa jedhu erga dhugaa beekte maaliif aarta maayinni iji kee irra mabsi diimata iji koo irra diimata yeroo hundumaa diimata mee dhugaa jedhe dhugaa iji koo gaafan intani kanarra taa'u hin danda'u
maafi kan irraan godhattu መነጽር ይጎዳዱ አንዳንዴ ያው ጣጣ የለውም የኔ ውድ አንቺ ካልሽማ ይደረጋል ጣጣ አለው ምን ጣጣ አለው ደግሞ ለመነጽር በቃኔ የምታዘዝልኝ ወንድሽ ይላል እንዴት እንደሞቱ ታውቃለህ እንዴት እንደምታዘዝ እሺ ምን ባያደርግም ላች ሲል እንዴት ደስ ይላል No! ሶላ ከነሚቲም እና የትኛውን ነው የፈለግሽው መነጽር ወሬ ያምራል ሲጀራ አረብን እንጅሩ ጂፒን ጅሩ አፋንቀዴ ወለታሰውን እንጅሩ አናን ከና አረብሱን በርባዱ ናምን ሰከስ ያረብሱን በርባዱ አንቺና አረብሱ ጅራ ኩኖ ከኒ እጃ ከን እጃ ጅራ ኩኖ በቃ ከሚስን ኖ ኖ ኖ ኖ እኔ ስሪ ሚቲ kan ijaan jiru jaaf ajajaan kan bitamu kuno ijako dhukkubsataa na gochuuf yaad miti jura kana biraa kanuma ijaatee normaalii kan nan beekaa biyyaa nan beekaa beektaa naan shi bakka kun immoo guddaa beekaa ቆሼ በርባዴት ሺ አዲሰን ኩኖሼ በቃ ቀጥ ምናምን ቁልጭ ሺ ጀቱሰን ትልቅ ሆነ አንዴ ነው አምርብኝም ወይስ አሁን እዚህ ማታ ነው ልትዘንጥ ልትወጣ ስትል በተለይ ደግሞ እናንተ የተገናኝተን በቃ ከኔ ጋር ወጣ ስትስናና በቃ ያኔ ያምር ነበር ያኔ እኔ ብዙ ስዘንጥ መነጽር ብዙ አልጠቀም ሰፉቤ እንደልጉኒ ካኒ እሺ ቢያኮ አከም ጅሩፍ ጅሬኝ ሲታዬ በክ ለታዋቂው አነብሮ ምንድምጡ ጋር ራኪና ተኮን ቀቡ ሶሲን ፉዳዳሙና ፉዳታሬ አከሞያ ሲፉዳቹና ወያ نفرتها ناتيتو لمارك وقبرنا النفا إن شاء الله تبارك الله أنا يومتي نفرتها إني كان تيادمي يرو ريرالا أنا نترسلو أنا نجرجرو نجرجرا إيه فتي وقاي بالتزار لما فنان جدينا وقاوا كيول سنتمين نغان قبدو جولنو ماني واي سانا رانفتني سانا تمجرو مايو باردو كو كم جرتا رفتي واي سانا رانفتني مايني كن دبي انجرتو بيا عربا انجرتو انتلشي durba modira kana kasi waay ko siti asaw barbadu yoro waay baka waay nama ani ko nagarram tu waay sani ani amma waay sani gaafanne sigale isan garu kan isan gaafatani waan bira jecha bira biyaay ko faana smit jedheen alga korrata in faana saamale antu lamni siyawatta anjurani san algaafmo ashrako baka akuma tijette siya ay asan namo warrakani ansani isi gifti ko
Isa kaan akka dhageenyetti birra dabarra malee. Shamizin keemu baay'ee bareeda. Adaraa dachaa sin akka ilamu kan Nuffatta? Shamizii isa jalaa malee isa gubbaa mini isa jalaa shamizii isa adii kan shamizii Shamizii shurraa miti tishertii tishertii. okay tishertiin inni jalaa kun baay'ee bareeda. So jaalladheen jira arraan booda nuffatini dadachaa sitiin akka gaafa dhufe ana tuffata. Rakkoon hin jiru nuffatta. Garuu solaan hin jiraanna. Ishi kun jireenyaaf hin taatu. Kun jireenyaaf hin taatu warri jettani. Hundumaa akkasittu sinoo warra na biratti argitani. Kami an ta'ushi. Rakka yani kun rakka. Sinti naa fuudhamoo anatu fuudhata malee. Sinti naa fuudhamoo anaaf. Anatoo haadha manaasaa ta'ee manasaa bulchaa fi isatu abbaa warraa koo abbaa manaa koo abbaa ijoollee koo ta'ee kan na bulchuu isadha. Si maaltu sin dhiphise amma kana si taatii si hin taatu maal ta'a yoo hin ta'u ta'ellee hin ta'a yoo jettani waanuma gaarii yoo yaaddani maal ta'a. Maaluma ta'a qajeelummaan maaluma ta'a yoo nurraa mul'ate yeroo hundumaa ammeenya gidiraa yaadnee dandeenya. Namoota galabaan si caalu jiru tortorichoo kottu beezira. Sola nama narrabsiini kaa. Naman fakkaatu hoolaan kun. Namoonni tokko sola akka kee ta'uu gaafa hin dandeenye dubbatanii seerumsiisuu gaafa hin dandeenye jibbaa fi lola wayii arrabatti jijjiiruu beektaa yaada isaanii. Kanan beektuutti maaf itti aartayu. Gorsimeesti warra nama arrabsani kana gorsimee biyya yoo afaan kee dhaga'u ta'esti gorsa daqiiqaa tokko lama hin caalle kenneefi. Warroota nama arrabsaniif moo? Akka isaan nama ta'an akka isaan amantaa isaaniitti cimanii akka isaan arrabsoo dhiisan warri nama arrabsanii warra itti taa itti himta malee macaafni qulqulluu maal jedha beektaa namni tokko karaa jal'inaarra jira yoo ta'e akka namummaa tokkootti akka waaqayyo jaallatutti inni gorsitaanii si'a tokko si'a lama si'a sadi gorsitaanii yoo inni dhaga'ee irraa hin deebi'u ta'e waa'ee nama kanaa hin dhiistu waan godhu hundumaarratti tuffattee too dhiista jechuudha. Nama tokko al lama al sadiitti himta. Kanarraan kana fiduu kan dadhabdu yoo isaa galee isaa galaa isaan galu taanaan isaaf hin galu baqqaan. Gaafa isaa galee isaaf haa galu malee nama duukaa dadhabuun bu'aa tokko hin qabu waa'ee namaarratti. Bakka sammuu konaa zoorsisaa jiru ammaanaan. Atammaa maaliif yaada kee walitti qabeetii ana qofa yaadi. Waa'ee Oromoo. Oromoon maaltu galche Oromoo? Ana siin jedhe. Shaati waa'ee koo qofa yaada harta. Yoomi kaaste. Kan gootu tureera. Arra si taasaa jira malee. Akka si taasau kana taasise immoo waanuma ta'uu qabuuf yeroo tokko beektaa waan ta'uu qabu osoo hin beekin osoo hin yaadini dhufeetu akka ta'u wayidamu akka gootu si taasisa wantoonni tokko andur naan sodaadha. Baasii namatti taasau amma kana iftoominaa hin qabun ture callisuudhaan hin darban ture amma garuu miira koo baasii ibsuudhaaf yaada koo namaaf ibsuudhaaf waan keessi koo yaadu waan barbaadu tokko argachuudhaaf dudduubatti hin deebi'u maaliif amma ani of ta'ee waan hin jiraadhuuf yeroo qabuttis fayyadamuu barbaada sigalee waan gaarii godhee malee ammeenyaan immoo miti jaalalaan malee immoo humnaan wayii dandeettiidhaan miti. Jaalalaan hundumaa yakkamuu danda'u sa'aatii kanatti nan beeka. An dhiira tokko barbaadee jaalladhee jennaani akkaataa itti gara kootti fidee jaalalaan kabajaan amanamummaadhaan wajjin jiraachuu akka hin danda'u nin beeka. Soolaa nama waan hundumaa beeku immoo miti isuma hin beekne yoo ta'e.
jaalala mee ilaal jibba yaadee ammeenyaa waan hin taane hojjedhee waan irraa argadhee hin qabu miidhaa malee deebisiitu misi miidhaa garummoo jaalalaaf yoon jiraadhe guyyumtiyyuu yerumtiyyuu boggootumtiyyuu ko nanga waan amma dubartii waggaa 25dha amma yoo baay'ate ani yeroo ani qabu laayifii abbaa manaa koo wajjiniin way jaalallee koo wajjiniin ani kanani dabarsuu danda'u biyaansi kanaan booda waggaa 20 bichaadha sigalee waggaa 20 bichaadha waggaa kana keessatti yeroo bareedaa dabarsuu barbaada amanamummaaf jaalalaan jiraachuu barbaada sigalee dubartiin tokko waggaa 40 35 36 37 40 geessinaan wanti hundumtuu dhaabbateera gamshee miirrishee wanti hundumtuu yeroo qabu kanatti immoo yeroo bareedaa yeroo jaalalaa dabarsuu barbaada. So yeroo sanaaf immoo jaalalleen ati amma faana dabarsuu barbaaddu suni bakka ati jette sanatti bakka ati yaadde sanatti sa'aatii kanatti argamuu yoo hin dandeenye maal gochuu yaadda? Ani amma naa danda'ametti nani isa gargaara jechuun yaadaan isaa ta'uu haalota garaagaraanis haa ta'uu ani finni naannoo tokkorraa mana tokkorra wal jaallannee haadha manaaf abbaa manaa taanee waliin jiraachuudhaaf iyyuu ani kaadhima koo kana nan gargaarani amma dandeettii kootti narraa fagoo jira taanaan akka gara koo dhufu ani immoo gara isaa dhaquu nan danda'a taanaan akka gara isaa dhaqu gatii kaffaluu qabu jaalalaaf kaffalee way gara koo akka dhufu way gara isaa akka dhaqu taasisuu nan danda'a way dammoo ani finni walii gallee biyya jiraachuu jaallatu tokko yoona dursee deeme yoon isa dursee deeme tokkummaadhaan walii galuudhaan wanti hin danda'amne jiru baay'ee akka yaada kootti jechuudha. Kanaan durayyuu qobaa koo fiiguudhaan naa guutuu dide naa ta'uu dide jedhee amma amansiiseen jira. Ani amma nama kan koo ta'e tokko irratti ammam yoon dadhabe ammam gatii yoon kaffale isaaf jiraadhee yoon darbe jaalalaaf waan itti hin fakkaatu. Yaada bareedaa qabda waaqayyo bakka waan ati yaadde siif haa guutu. Anyways biyyaa jechuun gabaabsee waan isinitti hime biyyaan dura nama akkasitti teessee haasoftu miti. Viidiyoo ishee galtanii ilaaltanittu baay'een keessa. Isaan mana rabsiinii namatti hin dubbatinii nama akkas hin jedhin jettee maraattu.